Adunyaa kana irratti namoonni barbaachisoof gati qabeeyyii ta'an maal gochuun beekamu yookaan immoo namoonni kaayyoo isaaniif dhalatan yookaan mul'ata isaaniif jiraatan maal gochuu yeroo isaanii dabarsu. Namoonni baay'ee jijjiiramuu ni barbaadu, milkaa'uu ni barbaadu, galma ga'uu ni barbaadu. Garuu yeroo baay'ee galmaan ga'uu hin danda'u yookaan immoo kaayyoo isaanii sanarraa duubatti deebi'u yookaan akka isaan galma isaanii hin geenyeef kan takaalu maali? Maal immoo adda baasanii beeku? Namni kamiyyuu dirqama adunyaa kanarra hanga jiraatetti wanta adda baasee beekuu qabu yookaan immoo hubachuu qabu maali? Yoo akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota kooroon inspire wartaatan akkamnaaf jirtu. Tole egaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'eef miidhagaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii. Tole egaa mee adunyaa kana irratti nama barbaachisaa ta'uuf maal gochuu qabna yookaan immoo maal hubachuu qabna? Namoonni barbaachisoo ta'anii namoota akkamiiti? Namoota maal beekanidha? Namoota maal hubatanidha? Jireenya isaanii keessatti immoo jijjiirama akkamii fiduu danda'u? Namoonni waan dhalataniif beekan yookaan mul'ata isaaniif jiraatan wanta akkamii gochuun beekamu? Irra deddeebiitiin maal gochuutiin kan maqaan isaanii ka'u yookaan immoo mul'ata isaanii galmaan ga'uutiin yeroo hundumaa kan isaan achiif gochuu danda'an yookaan immoo galma isaanii dhamdhamuu danda'an yookaan milkaa'ina isaaniitti gammadanii kan isaan jiraachuu danda'an. Nutoo akka namoota warra milkaa'an kanaa yookaan namoota galma ga'an kanaa ta'uuf maal gochuu qabna yookaan immoo maal adda baasnee beekuu qabna? Maal adda baasnee yoo beekne immoo galma keenyaaf nuuf fayyada yookaan immoo galma keenyaaf erkoo nuuf ta'uu qaba kan jedhudha guyyaa rakka wal faana ilaalu. Tole egaa adunyaa kana irratti nama barbaachisaaf nama milkaa'aa ta'uuf jalqaba irratti wanti si barbaachisu keessa gonkumaa hin ariifatiin. Jalqaba irratti hin argamu gonkumaa hin ariifatiin. Jireenya kee keessatti yoo ariifattee wanta gochuuf kaatetti wanta gootetti yookaan immoo waan karoorsite irratti ariifattee jennaan ariifataan balaa hin jirre bu'uu danda'a yookaan immoo wareegama kaffaluu hin qabne akkati kaffaltu si taasisa. Ariifachuun keessuun akkati wareegama hin taane kaffaltee kuftu yookaan immoo galma keerraa duuba deebitu akkati hin gammanne jireenya kee keessatti si taasisuu danda'a waan ta'eef jireenya kee keessatti karoora kee keessatti hojii hojjettu kamuu irratti hin ariifatin. Yoo ariifatte kufaatii guddaa kufuu dandeessa yookaan immoo wareegama guddaa kaffaluu dandeessa waan ta'eef adda baastee yoo wanta itti ariifattu yookaan wanta hojjechuuf jettu adda baastee yoo beekte garuu galma barbaadde ga'uu dandeessa. Kaayyoo barbaadde addaan baastee hubachuu dandeessa. Kanaaf immoo nama barbaachisaaf nama galmasaaf jiraatu ta'uu yoo barbaadde gonkumaa hin ariifatin. Gonkumaa yoo ariifatte galma kee irratti gufuu taata. Karoora kee irratti gufuu taata. Kanaaf immoo adda baastee beekuu qabdaa jechuudha. Wanta irratti ariifattu, maatti akka ariifattu, maaliif akka ariifattu adda baastee beektu. Wanta ariifatanii itti dirmatan tokko yookaan immoo itti ariifatanii toladha jedhanii itti fiigan tokko gatii guddaa si kaffalchiisuu danda'a. Uduruba isaatiin miidhaa guddaa sitti fidee dhufuu danda'a. Kufaatii guddaa sitti fidee dhufuu danda'a. Wanta itti ariifattu adda baasii beeki. Yoo hin ariifattu ta'e nagaa kee hafuu dandeessa. Yoo ariifatte garuu of gubuullee dandeessa. Ofirrallee dabartee namoota baay'ee gubuu dandeessa waan ta'eef adda baasii beeki wanta itti ariifattu. Inni lammaffaa argamu immoo gonkumaa hin dhiphatin. Namoonni milkaa'an baay'een isaanii maaliif akka dhiphatan, maatti akka dhiphatan, maaliif akka dhiphatan adda baasanii beeku. Jireenya keessatti wantoota kana adda baastee beektennaan galmi keessiif ni dhiyaata yookaan immoo galma keef abdii guddaa horattee deemtaa jechuudha. Wanta itti dhiphattu adda baastee yoo beekte wanta tokko yoo hojjechuuf yoo kaate yookaan waan sana dalaguuf hanga kaatetti itti dhiphachuu osoo hin taane itti karoorsuudha. Namni kamiyyuu karooraan ala yoo jiraate yookaan immoo wanta tokko isteeppiitiin yoo hin deemu ta'e yookaan immoo alattiin wanta sana galma geessuu danda'u jalqaba irratti pilaanii baafatee ittiin deema malee arra sammuu masaa dhiphisee yookaan immoo of dhiphisee akkas gochuun qaba, haala kanaan deemuun qaba, ni milkaa'uun qaba, akkas gochuun qaba. Karoora keessan irratti dhiphachuu otoo hin taane pilaanii baastee haala kamiin akka ta'u galma geessisuu dandeessu itti yaaduudha malee dhiphattee jennaan wanta hojjechuuf kaate yookaan immoo wanta galma geessisuuf kaate sanarraallee akkati duduba kuftu yookaan akkati galma keerraa sakaalamtu si taasisa waan ta'eef wanta itti dhiphattu wanta dhiphattuuf maaliif akka dhiphattu maatti akka dhiphattu adda baasii beeki. Hanga kana beektetti na amani jireenya boqonnaa qabuuf jireenya nagaa qabu jiraata. Wanta itti dhiphattu maatti akka dhiphattu maaliif akka dhiphattu adda baasii beeki. Hundi isaayyuu furmaata kan hin qabne adunyaa kanarra hin jiru. Kufaatiin kamuu kan darbamuu hin qabne hin jiru. Kanaafuu jireenya keessatti dhiphuun farra kufaatii, farra jilbeenfachiiftuu milkaa'inaati waan taateef wanta itti dhiphattu maaliif akka dhiphattu maatti akka dhiphattu adda baasii beeki. Yoos galma yaaddi ga'uu dandeessa waan ta'eef. Inni sadaffaarratti argamu immoo gonkumaa abdii hin kutiin. Jireenya kee keessatti nama milkaa'aa ta'uuf abdii kuttataanaan wanta si mudate, rakkoo si mudate, dhiphuu si mudate, yaaddoo si mudate ilaaltee abdii kuttataanaan galma keerraa uduruba deebitaa jechuudha. Gufuun tokko yookaan immoo sakaallaan tokko akkati galma kee irra hin geenye si taasisuu danda'a. Akkati abdii kee hin jiraanne si taasisuu danda'a. Akkati milkoon si taasisuu danda'a. Garuu immoo sun
galma keerraa duduba si deebisa jechuu miti. Kan itti adda baastee beekuu dandeessu rakkoon irra si mudate boorsi duukaatti ce'aa jechuu miti. Dhiphuun irra si mudate si duukaa darba jechuu miti. Kanaaf immoo wantoota rakkina adda addaan maatii keessaan chaalenjoota adda addaan kuftee abdii laata yookaan immoo abdii kutatta yookaan immoo duduba deebita taanaan naamani galma jireenya keerraatii duduba deemaa deemtaa jechuudha. Dukkanarraa hin bariin nafu. Yaaddoonarraa jijjiiramii nafu. Gaddiyaarraa gammachuutiin jijjiiramii nafu. Kanaaf immoo jireenya kee keessatti wanta si dhiphisu kamirratti abdiin kutatiin wanta hojjettu irratti har'a kuftee tachuun boriin dabartu jechuu miti. Gaddi gamuu nama duukaa hin hafu. Gammachuun kamuu nama duukaa hin hafu waan ta'eef adda baasii beeki. Wanta itti deemtu yookaan immoo wanta itti tarkaanfattu kamirratti yoo adda baastee beekti naaman. Galma keef si qopheessa waan ta'eef abdiin kutiin. Namni abdii kutu jireenya isaa keessatti milkaa'ina kan jedhan ijaan hin arginaaf. Hawwaaf, abjootaaf, hawwaaf malee jireenya isaa keessatti galmaan hin geenaaf. Kufaatiin kee irraa baratti gara fuulduraatti darbuu danda'uu qabda malee waan xiqqoon qabamtee, waan xiqqoo si takaaltee, waan xiqqoon karaatti si dhaabdee jennaan, abdii kutattee jennaan galma keerraa abdii kutta. Kanaafiyyuu jireenya kee kamuu keessatti tarkaanfii kee kamirratti abdiin kutiin yoos galma barbaadde ga'uu dandeessa. Kanaafuu nuti jireenya keenya keessatti illee wantoota ammarraa adda baasnee beekuu qabnu yookaan immoo wantoota adda baasnee hubachuu qabnu irratti yoo adda baasnee beekne kun galma keenyaaf nu qopheessa yookaan immoo karoora keenyaaf nuuf daandii ta'a yookaan immoo jireenya keenya sanaaf karaa nuuf saaqa yookaan daandii nuuf saaqa jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanta adeemnuuf sana wanta kaayyoo jiraannuuf sana adda baasnee yoo beekne galma barbaanneef nu qopheessa. Kanaafiyyuu jireenya kee keessatti nama milkaaf nama barbaachisaa ta'uuf nama namni hundumtuu jaallatu nama namni hundumtuu galateeffatu yookaan nama hundumtuu hawwu yookaan muuxannoo nama sanaatiin ittiin jijjiiramuu barbaadu yookaan namni nama kamuu ittiin fakkeenya ta'ee ittiin ilaalamu ta'uu barbaadda taanaan na amani. Kaayyoo keessan irratti xiyyeeffadhu. Wanta itti xiyyeeffatte sana irratti cichi jabaadhuu jiraadhu. Yoo san akkas goote na amani. Namni kamuu siin fakkeenya godhatee deema. Namoota baay'ee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Namoota jireenya isaaniitti milkaa'ina guddaa gonfatan. Namoota jireenya isaanii keessatti haara galfii guddaa argatan. Jireenya qabbanaaf jireenya boqonnaa qabu kan jiraataa jiran. Akka isaanii otoo hin ta'e jedhanii namoonni hawwan jiru jechuudha. Milkaa'ina jechuun maallaqa walitti kuufachuu osoo hin taane meentaalii yookaan sammuu keenyaan guddachuudha. Namni sammuu guddaa qabu, namni miira bitamaa guddaa qabu galma barbaade ga'uu danda'a waan ta'eef namoota barbaachisoof namoota milkaa'otoo barbaada taanaan wantoota siin jedhe kana sadan adda baastee yoo beekte na amani siif milkaa'inni salphaatti harka kee ga'uu danda'a yookaan immoo siif milkaa'inni akka qoosaatti harka kee galuu danda'a. Garuu hanga kana adda baastee hin beeknetti adda kana baastee wanta kana amma ofirratti appilaayi gootee ofirratti hin hojjennetti na amani. Waan barbaadde yoo raawwatte illee galma kee ga'uu hin dandeessu. Tole egaa barnoota guyyaa irraa akkas waan baay'ee barattan abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii yoo isinitti tolee ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Turtii gaarii.